maatii dinagdeen giddu galeessaa yookiin middle class ta'an irraa dhalate. Maatiin isaa yommuu inni dhalatu yaaddoo tokko qabu ture. Innis buqqeen mataa isaa guddaa fi boca sirrii hin taane qaba ture. Garuu haalan eegamneen torbanoota muraasa gidduutti boca sirriitti deebi'e. Sodaan isaanii asirratti hin dhaabbanne. Sammuun isaas fayyaa miti sodaa jedhu qabu ture. Sababni isaas dubbachuu dafee hin baranne. Hamma waggaa 4tti otuun dubbatiin ture. Sana boodas jechoota dubbachuuf asaasaan erga shaakalee dubbata ture. Maatiin isaa nama waanuma kamittuu ni milkaa'a jedhanii isa eegan hin turre. Umurii isaa waggaa 5tti kompaasii xiqqoo tokko abbaan isaa laataafi. Asii eegaa saayinsii wal baruu eegaluun isaa. Waggaa isaa 6tti immoo meeshaa muuziqaa vaayoolinii taphachuu eegale. Isa kana hamma bara jiraatetti ittuma fufe. Daree barnootaa isaa keessatti tokkoffaa ta'uu baatus barattoota qaxaleedha jedhaman keessatti ramadama. Maatii fiiziksii hedduu jaallata ture. Umurii isaa waggaa 10 yommuu guutu ofiin of barsiisuu eegale. Umurii isaa waggaa 12ffaatti Euclidean geometry ofiin of barsiisuu eegale. Umurii isaa waggaa 15tti immoo kaalkuleesii ofumaan maaster godhe. Garuu waggaa 15ffaa isaatti sababii barsiisaan isaa seera baay'isuu fi rincicaa waan ta'eef barnoota isaa addaan kute. Akkasumas maatii isaa waliin sababa naaziif biyya Jaarman gadhiisanii ba'anii. Maatiin isaa ammas mucaan keenya ogummaa isaa hojjechiisuu hin qabu jedhanii yaaddoo eegalanii. Inni garuu ammayyuu barnoota isaa hin dhaabne. Swiss Federal Institute Technology galuudhaaf appilaayi godhe. Garuu haala nama amansiifneen qormaata seensa yuunivarsiitii kufee. Sababni isaa ittiin qophoofne. Inni herregaa fi maatisiitti qaxalee yoo ta'e yoo barnoota kaanitti gaariin turre. Yeroo lammaffaaf xiyyeeffannoo gochuun irra deebiin fudhatee darbe. Asitti egaa haadha warraasaa Mileeva Maarik jedhamtu waliin kan inni wal bare. Barattoota 6 ta'anii isa waliin baratan keessaa Mileeva Maarik dubartiin ishee qofadha. Erga eebbifamee ba'es waggoota 10 oliif hojiin arganne ture. Piroofeesaroonni isa barsiisan hundi akka inni qaxalee ta'e beeku. Garuu waan inni jeeqaa fi nama ajaja hin fudhanne ta'ee fi bakka barate sanatti akka inni deebi'ee barsiisuuf rikoomendii isaan goone. Dirqama qarshiin waan isa barbaachisuuf biiroo galmeessa ragaa abbaa qabeenyummaa keessatti gargaaraa ta'e ramadame. Hojiin sun yeroo isaa muraasa qofa waan fudhatuuf jaallateera. Sababni isaa immoo dubbisuuf akkasumas qorannoo hojjechuuf yeroo gahaa waan argateef. Haaluma kana keessa taa'ee dhagaa tiyoorii beekamaa addunyaa kanaa theory of relativity kan inni kalaqe. Equationii beekamaa energy yookiin anniisaa kan inni hojjete. Yeroo kana egaa kan inni Nobel Prize injifate. Garuu hamma waggoota 11tti deemeen fudhanne. Namni kun eenyu jettanii gaafachuun keessan hin hafne. Saayintistii fi fiizistii beekamaa jaarraa 20ffaa. Nama kitaaba 100 ol barreesse. Nama qorannoon isaa addunyaa jijjiire. Albert Einstein dha. Dandeettii addaa hin qabu jedhini. Fedha keessa kee hordofi. Nama kamiyyuu haa ta'u, waan kamiyyuu haa ta'u, gara inni itti si geessuun argitaati. Addunyaa keessa jirtu gaafachuun dhaabini. Gaafa taangoo waan qabuti. Dogoggoran sodaatini. Kan hin dogoggorree kan hin hojjennedhaati. Namoonni yaalanii dogoggoraan beekamu. Kun waan namoota milkaa'an adda taasisuudhaati. Irra deddeebi'i yaalii sodaa kee irra aanuu fi hin sodaatini. Fedha kee hordofuun sodaatini. Ati Einstein ta'uun sirraa hin eegamu. Suma isa gaarii ta'in ergaa gosa maatii.